ما شاء الله تبارك الله. سيفو سيفو فيك موجود. وعليكم السلام. هذا شنه هذا وبو كم نجا فيا جرتا. الحمد لله جل ربي. أنا جراتو بقى جراتي أتي أبولتي نما هنداتي هذا أورمو هنداتي جري أورمو سجالة أمان الله أكسما أتي كيستو هذا أورمو قودا هذا قودا أبولتي كابو سيكنا جل كبرتي غافي كنتي وان وتنت أصنتر رندورا جارا لا أورمو سجالة تكون بيتا تجارو غافي إما كيف بكير Galatomi, Galatomi, بفهم. thank you. Galatomi, Mare ega Oromo jaalala Oromoon si jaalatu beeyte dhimma keessan Oromoon dhageeffatuuf asitti wal ga'e kun namni kuma jahaa kun wal ga'e kompliinki godhaa jiranii sheer godhaa jiranii waan ummanni keessi jaalate hin jaalattaa. Galatomi. Amaan akkam nagaa fayyaa keeti? Nagaa wallah alhamdulillah akka gaarii akkamisin. Ummanni abbaa shanee siin jedhaa maqaa shanee kanaan Oromoo hedduutu fannifamaa ajjeefamaa hidhamaa ture. Oromoon akka dhaaba ofii tokkotti dhaabuma abaa'oo kan ati dhalchitee tokkotti si jaalata. Ati hoo jaalala Oromoon si jaalatuuf si qabu kana beeyta kan. Anillee akkasuma jaaladhaani hin beeka kaleellee hin beeka har'allee hin beeka wanni wallaaluuf maaltu jira. Galatooma ulfaadha marre isin lamaanuu eega jaalala Oromoon isin jaalatu beeytan haasaya keessatti walitti hin daddarbattanii immooshin hin taatanii bifa tasgabbiitiin yaada keessan ibsattanii kanitti osoo hin tarreen galatoomii kanuma beekuu keessaniyyuu hundi keessanuu galatooma. Siifuu gastirramee nama dubbii teenya tana jiddu galatti ilaalaa loogii hin qabatu jettu gastii kanarra nama dubbii kana miyuut godhadhamaan hin deddeebisa sirkiin kee yeroo taraan keessa gabanata. Gastii kanarratti osseenee namni 7,000 kun hunduu obboleewwan kiyya abboota kiyya garummootu osseenee bakka andogoo goretti naa qabatu bakka miidhametti naa dubbatu ebaluun naa galchii nama jettu ladies first yani eenyufaa si galchu. Waraabame jira agarsiisaa turte maal taate maaltu si mudate jechuudhumaaf. Kaleessas dubbadhee jira waan na mudate hundi keessanuu dhageessaniifuu dhimma keenutti kennadhu naan jettan naaf fakkaata. Saniifuu waan silaa dubbatamu qabu hunda isaallee dubbadhee jira waan paablikii irrallee jiru maal akkan barbaadu marti keessan ni beeytan waan ta'eefu waan irra deebi'ee dubbatadhu hin qabu waan kama kaleessan haa gaafadha. Jarana jaarsummaa gaafattanii moo gaafiif deebii fi achi godhee achirra dhaabattanii gara tarugootarree warri galsira jirtan. Gaafiif deebii ati godhi seesan irra murtoofna. Amaan kaleessa obboleettiin teenna siifuun haati ilmaan keetii haati mana keetii abbaan manaa kiyyaa qabamee biyya galuu nullee hin beekna Oromoo hunda beekaa biyya galee biyyaa dhufuu didee jaartii biraa fuudhee dhufaa hin jiru. Ani ilmaan wajjin asitti rakkataa jira. Ispoonsarri kennaa faayilii isaatirra jirra. Dokumentii hunda isatu harkaa qaba. Imeelii paaswordii isatu harkaa qaba. Isarra jirra. Ta'ufiitii jaartii fuudhee asitti nu gatee jette gabaabbinaan yoo si ibsu haadha ilmaan keetiitirraa maa fagaatte yoo dhufuu hin dandeenye maaliif furmaatan godhinii fi ilmaan kee kun ilmaan kee qofaa miti ilmaan Oromoo hundaati. Oromoo hunda si wajjin dadhabee ka qabu humnaan kun du'aayin kun imimaanin hunduu sima wajjin qooda keessa qabaatis nu hunduu hin beeyna. Maali rakkoon kan hunda si geesse jalqaba irratti biyya galtee dhuguma fuute gaafii lammata dhufuu hin heddu yoo dhufuu hin dandeenye maaltu dhufuu si dhoogge hireen haadha manaa keetiitii fi ijoollee keetii hoo maali maa hafte.
Waljala nu deebisi gaafii kana. Bareeda Doktor Galatoomi. Gaafii na gaafatteef anillee deebisaan nan isii kennu dura dursu osoo haadharraa dhaga'ee ka isiin haasofte anillee hin dhageenye haasawa muraasatti na ga'e wanni isiin na himattu sun haqa ta'aaf haqan ta'ullee anillee achirra dhaabadhee waa san dubbachuu barbaada. Ana ammoo tiyyuu silkii hordofaan turre onlaayinii irra hin jiru. Akkuma ganama isiniin jedhe waan isii barbaachisu anillee sa'aatii kiyya qabadhee isiinillee sa'aatii ofii qabattee waan jedduu kenna jiru nu martinuu akkuma jette ilmaan teennillee ta Oromooti kophaan guddifnee kophaan arganne ilmaan kana Oromoo wajjin guddifnee nullee ammootu ilmaan isaanii waan taaneef ilmaan kenna guddisan malee osoo nuti saba biraa taane waan kun waan isaan ilaallatuyyuu hin qabu isaan hun dubbatanii kanaaf kana isii madda yoo isiin jette waan sanirra dhaabadhee deebisaa san deebisaa fi gaafiin ammootuyyuu gaafiin ati na gaafatte naaf ifa haa ta'u malee haasoin haasaamaa ture sun bal'aa ture anaaf isiidha rabbi isinii fi namni muraasni illee waan keessa beeytaniif isiirraa waan guutuu dhaga'ee silaa deebisaa san isinii deebise bareeda na fakkaata. Siifu waan hunda gurra kiyya irratti naa himattu akkasitti deebisaa jedhaa jira aman. Wanti gurra isaatti mu hin jiru kama dhageessee sitti manii dhufte sana haa paabliikii irra kama deemaa jiru sana viidiyoo illee yoo ta'e muramaa dhageessee jirta ani kophaa kiyya haasa'an jiru kaleessa irraa qabee hanga addaatti hawaasa kiyyatti himadhee jira rakkoo kiyya hunda isaa himadhee jira maal akka barbaadu himadhee jira kinoo asiliin sitti himaa jira isuma gaafadhu. Shari'aan zaahira abba maratti akkana nagootee jettee yoo isarraa deebii dhageenyaa osii fuuti jedhiifa malee. Mirga qabda didulle. Siifu. Asli an guyyaa guutuun bo'aa oolee sii galee. Kaleerraa qabeen himataa jira namni kun bar miidhaa kiyya itti himtanii dhimma akkanaa nurka jira dhimma akkanaa xumuruu barbaanna jettanii itti himtanii dhufe malee useetuma akkasiin hin dhufne bar sigale ani daqiiqaadhaan wanti nan dhimma kiyya haasa'ee bo'uuf hin jiru hin beeka innillee ani ittimuu hin barbaachisu bar maal akka barbaadu bar hundi keessanuu ni beeytanii bar so ammoo yoo haasa'e jettan rakkoo hin qabu ni nama. Amaan dhimmi isiin kalee kaasaa ooltee tokkoffaa ati biyya galuudha osoo hin dhufin achitti hafuudha akka dhufuu fedhan qabne dubbatte namni gizee aare dubartiidha aaridhaan ana ilmaaniti ilmaan kophaa ofii wajjin cinqamaa jirti booyaa dubbata tokkoffaa karama gabaabaa maaltu biyya kanatti deebi'uu si dhooge lama yoo ati hin deebine hoo ijoolleen kun akkam tayu faayilii keetirra jiranii waa'ee ijoollee keetii kun maa siyaachisuu dhabe maa furmaatan kaayiniif. Ila asli na gaafachuun kan kee sirriidha. Gaafii sirrii na gaafattee ani deebisaa isiif deebisuu diddaaf yookaan ammoo tuyuu isin atakaruuf osoo hin ta'in dhugattuu akkas qaba sii galee. Ani haadha ga'ulleedha ammoo tuyyuu anaa fi namni kun kaleessa illee atillee hin beektaa wallabbii keenya eega biyya galellee maaliin akka biyya galellee eessarraan akka biyya galellee namuu hin beekaa ifa deebi'uu fi deebi'uu dhabuu kiyyallee hin didee fi karatu hin jirree akkamitti akka anaaf illee atillee hin beektaa namoonni muraasni hin beekaa haga mubaarak hin bahutti hin beeka jedhee yaada abbaan ijoollee hin beeka. Mubaarak facaatuu namni jedhullee namni sila biyya san nama fiffidu mucaasanii waan kana quba qabaa namoonni Duubaa illee isii dubbisaa turte. Beeytan abbaa ilmaan kanaati abbaa warraa siifuuti kaleessa gammachuullee gaddallee jaalalallee jibbaallee waliin dabarsaa turre siigallee rakkoollee bal'oollee waliin agarre waan kaleen argin isirra arge isinillee waan kaleen argin anarra agarte ani jaaladhee biyyattiyyattillee hin gallee mana hidhaa ture. Wannan ittiin hidhamillee yemmootu isinillee hin beektanii wallabbee ammucaa Suudaanii wajjin shaara arba'initti wallabe bakka suuqii abbaa gadaatitti namni achi jiru naannoo san jiruu fi isinillee rabbillee namnillee hin beeka jechuudha. Hidhamee galee eega galee ammootiyyuu fedhii kiyya hin gallee gaafa galullee marima anaafis
wajjin gallee waraqata walii barreessaa turre waraqaan anaaf isiin hagarraa walii barreessaa turre mana hidhaa san keessatti ana na bira jira guututti walumaa galatti jechuu. Gaafa galu hin deebi'aadhaan walii galteen xiyyaa fi ta'isii hin deebi'a siifu as keessatti ilmaan xiyya argee dubbisaa hin jiru. Ilmaan xiyyallee ammootu guyyaa jimaata waytanatti dhuftu argee ol fuudhee dubbisaa hin jiru akkana jedheen bakka mana hidhaa san Mubaarak dhufee ofii isaati ijaan na laale abbaan hujuu achitti dhufee na laalaa ture. Nama salaama godhuu hin dandeettuu ilmoo tante ol fuutee dubbisuu dhungachuu hin dandeettuu ilmoon tante meetira 2-3 sirraa fagaatti. Seera biyya sanii agartanii jirtanii hin ulfaata. Mataan akkanattis illee maraataa jira atillee mataa kan kee dhabaa jirta. Naan jettee gali naan jette isinillee anillee ammootu wayitatti yaadu. Waan kana bayaa hin jiru furmaanni hin jiru achitti bahuu hin dandeenye akka galu murteessa jechuudha. Wanni ani gala irra murteesse. Anaa fi namni kun ammootu akka viidiyoo irratti haasa'ame san wanni marti akkas ta'ee dhugaa ta'ee nama irratti mul'achuu danda'a rabbii fi namaaf ammootu waan namni haasa'e san malee waan an haasa'e namni illee dhaga'ee anaaf murteessa malee isiifillee murteessa malee waan hin dhaga'iin takka duukaa dhaabatee hin haasa'u jechuudha. Gaafa san murteessinee galee wayita galu ammootu akka yaadame san si galee hagaan gaafa galuutitti illee mana hidhaa san keessatti illee na hordofaa turte na hordofaa turte na wajjin ifaajaa turte na wajjin ifaajaa turte. Hakanarraa hin qabdu siifuun haqa isii takkaallee haalee hin beeku. Haqa ilmaan tiyyarraa hin qabdu takkaa haalee hin beeku. Wallabbiin anaa fi namni kun qabnu ammootu namni kun haadha mana kiyyaati haadha warra kiyyaati haadha ilmaan tiyyaati. Si galee osoo ani biyya sanii hin galin osoo an biyya sanitti hin hidhamin osoo anaa fi isii waliin hin jirre wajjaan baane wanni kun narra ga'e. Akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee beektan hawaasni muraasni illee beek ilmaan tiyyeeyyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan tiyya na agarsiisu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan tiyya akkana jedhu asliin mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tun wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda. Wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbule jechuudha. Akka haasaamu sana anaa fi isiin jaalalaa wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraan gallee gidditti irraa na fuusee na galchee eega galee ammootu iyyuu si galee wallabbii illee qabaannee mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammootu namni shaantatti silkii tiyyallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha. Nama kanaa jechuudha. Hin deebi'aa waan takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbu'e illee hagaan maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadhatii yaa godhuu abbaa kiyya waa godhuu kunniin ani mana hidhaa irraa bahe anillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootuyyuu waan itti fakkaatte gootee jirti haa galatoomtu garuu haati nama ulfaattuudha akkuma isiin haadha taatee namni marti isii rifatu kanatti haadha namaa warri arraba dhiiftamoo isinirraa cufa. Maa shayxaana taatan isin bultii namaa jidduutti arraba dhiiftamoo isinirraa cufa deemtanii dalagattan. Amma amaanii kiyya Nuraadhiisi kooman. amaan Meena dhagaye asli. qo'i gaggabaabsaa Maaliif deemna jennaan amaan gaggabaabsaa deemna. Isin gabaabsaa duraan wanni walillee gabaabsaa dhaba wanni araarama qo'i sii sirreessa. Asli haa himatu dhiisi rakkoon qabu haa himatu dhiisi. Karaarra kaayuuf karamarra kaayuuf. Jaarsaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii wal loltan illee wal dhabdan illee wal loltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamte illee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achitti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo ati hin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jetteef maali? ila doktor maal si fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkaan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidhaa isin na gargaaraa ture anachi dura dalagadhee asii waan qabu isiin gaafa galullee doolaar 200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammootu akkan baafadhullee namni godhillee isii baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuu biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaan karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kiyya kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaan illee dhufuuf ammootu yoo akka
yoo dhufellee biyya san keessa ba'uu hin dandeenye yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umrii xiyya guutuu akka isaan na hidhan isiin illee beeti isin illee beeytan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin kiyyaa san fakkaata. Anillee hin dinne isiin illee ammootiyyuu achi boodallee Mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammootiyyuu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte siigalee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isiin illee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhanillee Keeniyaa dhaytee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e san keessa jirta siigalee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tana achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isiin galu sammaraa godhuu isiin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi galiitii kottuu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan teenna haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan tiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo waliin qabdee mana ijaartii biraa itti fuute ka jedhanoo. Ilaa dura dursoo dhimmi jaartiitti deebinaati. No addaan Dura baafatee dursoo nuti carraa taruufi keessa bahe maal waan uummanni dhagaye fuutuun dhagaye. Jaartii biyyatti eega galtee fuudhuu fuute fi mi fuudhuu fuun. dhabuu kiyyaan fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa wanni isin wanni Naa namni ammuma nu ibsi bira tani doosisa biyya eega kallee hin jiru. galte jaartii fuute Nun hin cikkinii nu fuun. dhaga'ee coobin. Echi. Walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraati. Dhimmi fardiinuu bakka tana tabultii namaa diidu amaan. An bakka Galee tana irra keessi siin qabu. mataa Qolaadhaadha. Keessi ofii mataa qabu. ofiin qabu. Ati haga biyya galte fuute moo hin fuun? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ila laal ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhee an eega fuudhee baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kan ati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekon illee qeesson illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee kan nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha tiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birrii narratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha tiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxaa haadha tiyyaa nyaadha siigalee akka isiin Okay, jettu mana hin amaani qabu biyya fileen abaarii dhaggeeffadhu fileen abaarii. Arba watuluta wanni rabbi nama taala. abaaruuf illee hin jiru. Dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni Echi. anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walit beennu taate anaa fi rabbii walit dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu hardhallee hin qabu yoo qabaadde ammootiyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti ga'e isinillee beeyti isinillee beeytan siigalee jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beena jechuudha. Homaa waan kijiba qabu hin qabu kun. Siigalee ani namallee waan dhoysuuf yookaan waan rabbii kiyya jalaan dhokan ilma namaa tokkicha jala waan dhoysuuf hin jiru an dhugaasan dubbadda. Siigalee Eshi amaani manni ani amaan qabu hin takkaa jiru. qofa na baata hayyee takkaa qofa gaafii xumuraa carraa siifuu kenna gaafii xumuraa. Ati amma biyya kana dhufuu hin dandeettu walillee dhabdanii wal dhabbii isii wajjillee ta'uun mala biyya kana illee dhufte karaa yooma araaramtanii dhuftellee dhugaadha bas maan mungkin ofirraa haquun hin jirallee jedhama haquullee baattu namni xiyyaaraan bahee deebi'ee biyya faranjii kana dhaquun hin ulfaata kanaaf namni biyya kana ture biyya kana keessa deeme hunduu hin beeka. Eshi eegaati biyya kana dhufuu hin dandeenye feetu fedha keetiin haa ta'u feetu mootummaan si haa dhoogu dhufuu hin dandeenye ijoolleen kun sirra jiran haati manaa kee sirra jirti keetiin kun maqaa keetiin jira imeeliin paaswordiin si harka jira
egereen ijoollee teetitii fi haadha manaa kee kakaayiroo jiranii kunoo maali yaaddame furmaata mirkana irratti. Ila doktor emailii fi paaspoortiin si harka jira egeree ilmaan kana maal yaaddaa jette. Wanni tokkichi ani ittiin of beeku yoo jiraate maqaa Amaan Huseeniin ispoonsarri kun galuudha. Ka'anillee beeku. Mataa kiyya malee yoo ani achi jiraadhe malee isaan achi keessaa bahuu akka hin dandeenye. Anillee hin beeka, rabbillee beeka, namnillee hin beeka. Baqataa guutuu beeka karama hunda beeka. Maharratti malee bahuu hin danda'ane dhuga. Waan achirraa hafe ani namni kunillee abbaan hojuullee atillee hin beeytanii silkii tiyyallee namni naa fide isiidha. Ani emaila ani ittiin fayyadamu emailli ispoonsara ittiin godhanne san isiin illee na gaafattee wanni isii dhorgadhellee hin jiru nallee hin gaafanne haqiiqatti dhugaan jirtullee tanuma. Paaspoortii emailaa fi paaspoora wanni isii isiin amma jettu kana si galee ani irraa hin beeku emaila kiyya beekuu hin beeka garuu ammoo tuyuu paaspoora wanni isaa hin beeku si galee paaspoortii isaa hin beeku. Paaspoortii isaa hin beeku si galee mi. Lakkoofsi bilbila kun ittiin baname siifuu bira jira mataa isii bira jira si galee emaila kana banattee emaila kana sirreeffattee nan gaafanne emaila kanayyuu itti fayyadamuu hin dandeetti. Yoom ani emaila kana isii dhorgadhe lakkoofsa isiin harkaa qabdu lakkoofsa kiyya ka amma isiin itti fayyadamuu jirtu kanaan ani banadhe na gaafattee yoom dhorgadhe haqiiqa rabbiititti ani hin dhorganne rabbiillee na arga arrabni kiyyallee ka anarra dubbadhuun kun isiin hin dhorganne nan gaafanne si galee miti ani takkitti wanni ani siin jedhe biyya san dhufuu hin danda'u karaa jalaatiin lubbuu kiyya aarsaa kafalee kootu ilmaan kana aarsaa kafalee siin naan jennaani aarsaan ani yoo kakafaluu fi danda'u taate yoo isaan fayyade waan isaan hin fayyadne irratti shamaa ta'ee barandaallee osoo taa'e abbaa isaaniiti yoo naan jedhan si galee akkasii isaan fayyada malee waan hin taane dhaqee umrii tiyya guutuu waggaa 25 biyya sanitti wanni azabamuuf hin jiru biyya san keessallee yoo dhaqe umrii tiyya guutuu wanni ofitti taphadhuuf hin jiru hin ba'u nadhiisi dhufaa hin jiru wanni an jedheen takkitti hin tan paaspoortii fi iimeelli isiinuu sirreeffachuu dandeetti sa'aatii amma harkaa qabdullee isii bira jira na bira hin jiru irraa hin beeku silkii tiyyayyuu osoo paaspoortii kana ka irraa beeku taate iimeelli kiyya feesbuukii kiyya tiktookiin kiyya wanni hundinuu silkii kiyya san waliin na jalaa bade silkii siin feesbuuka san hin deeffadhuan tiktookii kiyya hin deeffadhuan saniin hin fayyadamuan. Okay. Galatooma carraan keessan xumurameera siifuu kennina ummanni illee dhageettan ka waan kalee siifuun jira ooltee illee dhageettanii waan inni amma jedhaa jiru illee dhageettanii dubbiin manguddoon ka warri jala jirtan namni 19,000 kun manguddoo tayaa shayxaana hin naqina siifuullee obboleessiteessanii inni illee obboleessa